Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwaakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti isin qaqqabu. Baga jiraattan baga eeggamtan baga yoona eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma tambileelii gubbaarratti dubbistanii too jirtan har'a mooyyuu alan isin laalchisaa too jira jechuudha. Waan hundaafuyyuu viidiyoo kana obsaan caqasa. Egaa barumsa kanan ofii kiyyaa irraa muuxannoo argadhe ofii kiyyaa keessa jiru. Saba koo ijoollee akkuma koo biyya harabaa keessatti dhama'anii iyyi namaa mataan daa'ima kan nun geenye nu ergattee saayikiloojiin keenya hundi nu jalaa hatamee qarshii walitti qabannee too dhufne asitti immoo ofii keenya nu faana ni deema nu gammachiisa osoo hojiin tuffatiin jennee too hojjennuu qabnu keessaa waa tokkoon qabadhee too dhufe. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni maamila chaayinaa laayyaantu asallaatiif haarawaa taatan waggaa jiraattan kara sabskraayibii godhuun kara maamila keenyatti makamaa isin jechuun jaaladhaa guyyaa guyyaadhaan wantoota asirratti darbu akka hordoftan affeerraa kootidha. Warri immoo nafaan haga ammaa turtii gootan guddaa isaa galatoomaa. Egaa ijoollee Oromoo gargaarsa keessan har'a eegee jira waaqaa gaditti boruu abdii kooti boruufillee isin jechuun jaaladha. Akkasuma yaada soggaa qabaattan gaafii soggaa qabaattan akkuma baratame saanduqa koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa har'amee isinan laalchisa ayyaantu maalirra jirti kan jedhuun isin laalchisa. Egaa yeroo baay'ee nuti gizee waa'ee baadiyaa yookaan waa'ee horii yookaan waa'ee loowwanii gaafa dubbannu maal yaanna isuma qotee bulaa wayyaa xuraa uffataa, isuma qotee bulaa uffata caammaa ciccitaa uffata, isuma qotee bulaa keenya yeroo qaama ofii dhiqachuu hin dandeenye, yeroo bishaan qulqulluu argachuu hin dandeenye. Akkasan jennee yeroo baay'ee seef goona jechuudha mataa keenya keessatti. Egaa kanarratti wantoota gurguddoo qabxiilee barbaachisoo jedhanan dubbachuu barbaada. Egaa viidiyoo koo ilaalaa jirtanii yeroo baay'ee viidiyoodhaan as baheetu hojjedhaa mana koollee argaa jirtan jechuudha. Yeroo kana baay'inaan irra caalaa ani hojiin ani fookosii irratti godheetoo jiru akkuma isiniin jedhe woriidha. Warii irratti fookosii godheetoo jira. Wariin maal faayidaa maalii akka qabanillee akkasuma immoo dadhabbina maalii akka qabanillee kan jedhu siffaanan dubbadha. Yeroo baay'ee namoonni maal jedhu waa'ee warii gaafa dubbanne qotee bulaan maan jijjiiramirree jedhu yeroo baay'ee gaafii namoota baay'eeti. Keessattuyyuu warra baratu hoggaa laalteetoo jette cinaatti odoo barumsillee sii dhufuu baatee barii wariin baay'ee si fayyadu waan akkanaa hoggaa jette maaliif abboonni keenya ittiin hin jijjiiramirree siin jedhu. Abboonni keenya kaleessa akkaataa ittiin jiraatan jiraate taanaan qabeenya kan abboota keenya yookaan qotee bulaadhaa ol kan qabu hin jiru. Maal inni xeefii gurguree inni kan nyaatu qamadii garbuun baay'ee filatamaa odoo garbuudhaa ta'e qamadii nyaata. Dhadhaa gurguree zayita wannidha gabaadhaa bitatee qotee bulaan keenya jechuudha. Garaagarummaan nuyi warra baratee fi kaleessa immoo abbootii keenyaa kanaadha. Dammi isaan bira jira. Damma yoo hin qammasan, damma hin nyaatan, dammi gurguramee yookaan lafa gibirarra oola. Rigixaanii kara tokko illee isaan itti hin laalu. Sababbiin isaa kan isaan argatan, gabiin isaan argatan qotuma isaan waan ta'eef gibiratu jira wantoota adda addaati jira isaanitti illee ilaalu jechuudha. Yoo asirra dhaabbannee too ilaallu baasii nuyi kallattii adda addaa waan argannuu fi akkasuma immoo namni taa'u hin jiru qarshiin argamate yookaan immoo bu'aan argame jettetti sochaata waan ta'eef argachuu dandeessa. Isaan garuu kan argatan qonnuma san irraa waan ta'eef malee eenyumtuu of kunuunsuu jibbee ta'ee fudhadhu. Egaa yeroo baay'ee namoonni haala kanaan of fudhachuu hin qabnu. Ati warii horsiisteef miiccachuu wanni si daangessu hin jiru. Warii horsiisteef ati mana kee qulqulleeffachuu wanti si dhorku hin jiru. Ati warii horsiisteef mana kee keessatti televezyiinii ilaaluu soofaa galfachuu wanti si dhorku tokko illee hin jiru jechuudha. Inni guddaan maalinni manni kee mana mijataa iddoon ati jechuudha. Gibbiin kee yookaan dallaan kee dallaa mijataa bal'aa kan ta'e kan dhuunfaa keetii itti horsiifachuu dandeessu haa ta'u. Malee egaa akkuma isin jedhe dallaan kootidha manni kootidha. Kanaafuyyuu itti galchi amma jabbiloota fuuldura jiran kana yookaan ilaaltan jabbiloonni kun wanna wariin dhalee tooqayeetti dhalatti fakkaatti dhugaan isin jedha. Jabbiloota tana hoggaa ati fiddee manatti galchitee ji'a lama waanuma ta'e harkatti kenniteetu jechuudha. Jabbiloota fuuldura deeman kanneen argaa jirtanii
kan bitamanii too dhufanidha jechuudha. Booranarraa durraa fuunee too kan binnuudha. Maaliif hoggaa jettanii ji'a lama hoggaa nyaachiste biyaansi qarshii 3,000 yookaan qarshii 2,500 irraan dhabdu. Yoo xiqqaatan isiniin jechaatu jira jechuudha. Mee anumtiif si qarshii kanaa miti gizee kana keessa jechuudha dhugaan isiniin jedha. Namni dafqa badaadhaa dafqee qaansiraadhaa hojjetee akka laayyeetti birriitti hin dhufu jechuudha. Garuu ati salphumatti kan horii keetii laaffistuuf keessattuyyuu horii altoolee jechuudha. Horii altoolee keetii laaffiftu altiin hoggaa sarratti nyaate too jedhe ni dhiisa. Kanuma inni nyaatu san itti gurshita. Kanuma altii laaffistuuf san saattoon kaayigaa yeroo baay'ee saanin baay'ee barbaachisoo ta'anii fi gabii argamsiisuu danda'an keessaa tokkodha. Kanaafuyyuu isaanumarraa kan hafe itti laatta. Dafaniit immoo horiin Booranaa kun dafeet nafa deeffata yookaan coraa deeffata. Isa san hoggaa gaddeebifti ati salphumatti osoo karaa kanaan tajaajilamaa jirtu karaa saniinis qarshii argatte jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaan isiniin jedha warroonni mana keessan dhuunfaa qabaatan yeroo baay'ee kaafokosiin kiyya waa'uma kanarratti qabadhee tanan hojjedha. Maaliif hojjettan? Dhugaan isiniin jedha viidiyoo wayiillee isiniif hojjedhee too jira gadan lakkisa. Yeroo kana shamarran keenya jechuudha dhugaa haala maalii keessa akka jiran warroonni biyya alaatii deebi'ellee maal keessa akka jiran akkasuma immoo ganaa warri biyya alaa hin deemnellee dhugaa maal hojii maalii akka hojjechaa too jiran hundaayyuu isinitti hima. Nuti immoo Rabbi nu gargaaree obboleewwan keenya yoo fakkeenya taane uumaa tokko ilaa amma viidiyoo itti dhiyeessee tan waraabee ture jabbiloonni kun xixiqqoodha. Hoggaa dhufan garuu haga kanan gaan jabbiloo dudduutu akka finnee galchine jechuudha. Amma garuu waanuma warri altiirraa hafirraa ittuma gurshinee wariin kun damdamatee akkana jiraatu ta'e jechuudha. Kun amma odoo bahanii birrii qallaaliin bitan. Dhugaan isiniin jedha garuu gizee galan 8,800 jabbiloonni tun kan seente. Isinitti fakkaatiin kaawuriin Booranaa baay'ee dafeetu gabbatalleedha dafee damdamatalleedha waan ta'eef baay'ee wuddiidha jechuudha. Keessattuyyuu amma yeroo kana jabbiloonni baay'ee barbaachisaa ta'an namoonni dafee ishii deddeebisuu barbaada. Daldalli karaa biraa baay'ee ulfaatee jira. Namoonni haala kanaan gabii argachuudhaa deeman jechuudha. Kanaafuyyuu hojiin tuffatama hin qabu. Ayyaantu asallaa kunoo kana fakkaattiin isiniin jechuu jaaladha. Waan jiru hundaayyuu isinitti fagoleetan isinitti argisiisaa jira jechuudha. Egaa akka kana hoggaan jedhu bakka fe'e hoggaan deemu nan daangessan horiiwwan kun jechuudha. Hurufa ooluu ammaa fi egaa kaammoo gannatti deemaa jirra. Gannas immoo maal akkan godhu walumaan ilaalla. Viidiyoo biraa keessatti jechuudha. Ammaaf garuu homuma tokkoyyuu waan na rakkisan waan hin qabnee fi kana fakkaatu. Saanii gatate amma fakkeenyaaf saanii Booranaa kan gatate kanaadha. Saani kunni gatate jechuudha. Dhugaa haa ta'u kaamooyyuu tamasgeen saani damdamataa sa'aatiidha. Jabbiloo isaa fakkaatti jabbiloonni duuba jirtu kun jechuudha. Saani kun baay'ee sa'a aannanii ta'uu maluudha. Sa'a baay'ee bareeda ta'eedha. Garuu jabbiin jalaa baddee jechuudha. Garuu immoo saani hin jira galata waaqayyoo homaa miti. Kanas ta'u sanis ta'u rabbiin galateeffachuudha. Hojii keessatti kaa viidiyoo darbe keessatti dubbadhee ture irra deebuun barbaadu waa'ee isaa isinitti argisiisuufan. Egaa waa'ee horii faranjiitillee wantoota jiru hunda viidiyoodhaan isiniifan dhiyeessan isiniin jechuu jaaladha. Informeeshinii galtanii too hin hojjenne hojjetan haamleedha kunuyyuu bara dhugaan isiniin jedha haamlee yoo arganne asuma informeeshinii yoo qabannee galle hojjechuun nama hin dhibu dhugaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu maalin isinirraa wanni barbaachisu qarshii keessan amma keessattuu biyya keessa hoggaa bilbiltan adaadaan rakkinaa eessumni rakkinaa durbiin rakkinaa intalli obboleettii keetii obboleessa keetii rakkina kana haasa'u. Kana hundaa gurra keessan xixiitti xaqaxaqattanii qarshii keessan hoggaa qabattanii too galtanii hojiin hin hojjetamne hin jiru biyya keessatti isiniin jechuun jaaladha. Hojiin tuffatama hin qabu. Akkuma isiniin jedhee akkuma nama kamiitu ganama wantoota jiru hoggaan altooleedhaa laaffisuuf nan laaffisaa fi achiin booda bahanii kunoo hurufa kana keessa oolu jechuudha. Amma kana fagoo deemanii tan deemee fideetoo dhufee akkana deebisee achumaan viidiyoo irratti hojjechaa too jira jechuudha. Kanaafuyyuu Oma achi deebi'ee hojii koo hojjechuu wanna daangessu hin jiru bakka barbaachisaa hojii ani ofii kiyyaanan hojjedha jedhee deemeerraa wanti na dhorkan tokko hin jiru uffadhee bahu wanti na dhorkan tokko hin jiru wanna xureessu tokko hin jiru. Roormaanii akkuma katamaa akkuma maaliin isiniin jedhaanuu kanan jiraadhu wanni xiqqoo caafii katamaa hoggaan jedhu katamaa qixxee keessaa miti. Kana waan jedhu katamaa keessatti katamaa walakkaa keessatti akka nama suuqii hojjetee sanitti ilaala.
sammuu keessa waan biraa keessa hin galchinaas hin jechuun barbaada. Yeroo baay'ee kaakuman wanni irra deddeebii irra naaf hin ta'iniiti sammuun keenya waa'ee woriitii fi waa'ee qotaa bulaa waggaa yaannu waan adda addaa itti yaanna jechuudha. Waan nuti xiqqaannu wayyoo kaleessa akkanatti dhufee akkanatti mana kanaa keessatti dhufee tokkoon keenya waa'ee sanii dagachuu qabna. Har'arra dhaabbannee toonnuti namaaf fakkeenya ta'uu qabna. Baay'isawee waggaa jiraannu ofii keenya qofaa osoo hin ta'in ati nama tokko jiraachuu qabda. Nama tokko waggaa jiraattu ati namaaf fakkeenya ta'uu qabda malee namni si fakkeenya godhachuu hin qabu. Keessattuu shamarran biyya harabaa namoonni baay'een jechuudha. Ilaalcha gaarii nuuf hin qaban isinitti hima. Sababbiin isaa akka waan nu waa uumuu hin dandeenye, akka nu ofitti amanamummaa wayii nutti hir'atee, akka nu bakka nama bilchaataa hin taanetti namoonni baay'een nu laalu, qarshii keenyallee immoo akka qarshii cubbuu fa'aatti kan laalu jira jechuudha. Eessan harkaa fuunu, eessan nyaannu waan akkanaa kana jira. Kanaafuu nuti koonfideksii mataa keenyaa qabaannee abbaan manaa keenyallee jiru bara abbaan manaa nama tokkodha. Atis akka nama tokkotti of laaluu qabda jechuudha. Akka feetetti dabarsitee isattuyyuu of laachuu hin qabdu. Nama cimtuu gaafa taatee ati dhaabbattu innuu deebi'ee si dinqisiifatee indagana nama addaan natti taate nama addaa taate jedhee akka namarratti ragaa sii ba'u ta'a jechuudha. Abbaan manaa keetitu yoo ati jabaattee dhaabbatte ofii keetii waa uumuu dandeesse jechuudha. Dhugaan isin jedhaa nama baay'inaan ofii kiyyaafaa waa maddisiisa. Dafeetan ofii kiyyaa waa uuma jechuudha. Ofii kiyyaa bilcheechee ka'ee dubbii kana murteessee ka'ee kanan abbuma feenuu gaachuu danda'u. Kanaafuyyuu gaafa san maalinni ati ofitti amanamummaan kee 100 ta'aa deema. Gaafa san immoo eenyuma birattuu kabajaa qabda, eenyuma birattuu fudhatama qabda jechuudha. Yeroo baay'ee kanaadha nuti kan warroonni darbe shamarran keenya darban biyya harabaa keessa deemanii too dhufani kana deemanii yeroo hunda namaan mari'achuu inni deebisi namni moo maal siin jedha yeroo kana keessa jechuudha. Yoo ofii keetiin murteeffatin egaa ka yeroo baay'ee namaan ho'ati marii gahattu maal jedhamta bakka wayiitti sitti qaxaruu danda'anii baasee sirraa baasuudhaafi bakka kallattii adda addaatiin abbaa fee haa ta'u nama kaleessa ati jaalattu nama kaleessa ati amantu haa ta'u har'a ilaalcha gaarii sii dhabuu danda'a. Shamarran keenya kanarratti murtoo mataa keenyaa qabaachuu qabna isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka'an ofii kiyyaa murteeffadhee yeroo kana haala kana keessan jira. Egaa ka viidiyoodhaan na ilaalaa jirtan wannummaan kaleessaan biyya harabaa taa'ee har'a immoo galee natti jijjiirame tokko hin jiru jechuudha. Jireenya koo seeftii koo eeggadhee tanan qulqullina koo eeggadhee tanan isaanillee horsiisaa hojii barbaachisaa ta'ellee hojjechaa jiraadhan isiniin jechaa jira. Egaa ka har'a viidiyoon koo kana fakkaataa viidiyoo isinitti hin dheeressu yoo dheeratellee ijaaf qalbii keessa irraa na hambisaa qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo haga viidiyoo biraatti walitti deemnu turtii gaarii naaf qabaadha. Maalirra akka jiru gabiinillee fuulduratti maalirra akka jiru hundaayyuu tokkoon wanni isin dhoksu tokko hin jiru isin biraan hangaa isinumti viidiyoo kana ka obsaan dhaggeeffadhaa waa tokko irraa barattan jedheen abdii qabaa. Bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni biyya ormaa keessa jirtan biyya keessanitti galtanii hojjechuu barbaadan Waaqayyo nagaadhaan karaa biyya keessanii isin haa deebisu. Baay'ee nagaa naa ta'a isiniin jechuun jaaladha.